Namni soomuu naamusoota armaan gadii kanneen qabaateetiin argamuu qaba. Naamusoonni kunniin sooma keenyaaf sirriitti barbaachisoodha. Naamusoonni kunniin maal fa'a laata? Viidiyoo kana sirriitti qabadhaatiin hubadhaa, adda baafadhaa. Bismillahirrahmanirrahiim. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. As-salaatu was-salaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Baga Rabbiin soomaan isin gahe jechaa naamusoota yeroo soomaa nama muslimaa irraa barbaachisu naamusoota kanneen haala bareedaadhaan wajji ilaallaa sirriitti qabadhaa. Jalqaba kaayyoon soomaa maali? Rabbiin maaliif sooma kana dirqama nurratti taasise? Kaayyoon soomaa nyaataa fi dhugaatii nama dhorkuu wanta akkasiitiif miti. Namoonni gariin kaayyoon soomaa waan akkasii jedhanii kan yaadantu jiru miti. Kaayyoon soomaa kallattii fayyaatiin illee kaayyoo guddaa qaba. Kallattii amantiitiin illee kaayyoo guddaa qaba. Kallattii fayyaatiin beekamaadha. Dhibeelee fakkeenya kanneen akka coggaarraa, kanneen akka kaanserii, ol ka'iinsa dhiigaa, dhiibbaa dhiigaa, damgiffiitii wantoota jedhamu wantoota akkanaa kanneeniif dawaa guddaa ta'aa jedhan warri beekan. Akkasumas kallattii amantiitiin yoo ilaalle Rabbiin sooma kana waan dirqama nurratti taasiseef qaba. Aayaa Qur'aanatii yoo dubbatu maal jedhaa? Yaa ayyuhalladhiina aamanuu kutiba alaykumus siyaamu kamaa kutiba على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Akkuma ummata isin dura dabran irratti dirqama taasifne sooma isin irratti illee dirqama taasifne jedha Rabbi. Kaayyoon maali? لعلكم تتقون. Akka isin taqwaa sababa saniin argattaniifi jedha Rabbiin. Taqwaa jechuun maal jechuu? Fi'ilul ma'muuraati wajtinaabul manhiyyaat. Waan Rabbi itti namaati dalaganii waan Rabbi irraa nama dhorke ammoo irraa fagaatu. Taqwaa jechuun isa karaa jechuu. Kaayyoon soomaa akka namni taqwaa argatuufi. Namni yeroo soomaa kana waan Rabbi dhorke irraa fagaata, waan Rabbi itti ajaje ammoo dalagaa jechuu. Kun sababa eenyuuti? Sababa soomaatiin dalagama. Naamusootni soomaa kun akkaataa lamaan ilaaluu dandeenya. Jalqaba naamusa dirqama ta'e. Naamusa dirqamaan namni musliimaa qabaatee argamuu qabu. Ittaansee naamusoota sunnaa ta'anidha. Naamusa ji'a Ramadaanaa keessa dalaguun sunnaa ta'u, kan namni musliimaa dalaguun barbaachisaa ta'u. Naamusoota akkasiiti. Mee tokko tokko naa ilaallu naamusoota dirqamaa. Naamusoota dirqamaa jechuun naamusa namni tokko sooma kan jiru dirqamaan guuteetiin dalageetiin argamuu qabudha. Yoo isa dalagee hin argamin ta'e soomni isaa kan jalaa baduudha. Fakkeenya sanniin keessaa tokkoffaan dalagaalee ibaadaa kan jechaa fi gochaan dalagaman hundaa dalaguudha. Fakkeenya salaata fa'a. Salaata jamaadhaan salaatu ibaadaa akkanaa kanneen dirqama dalaguu qabaa jechuun namni musliimaa. Tokkoffaan isa kana. Lammaffaa dalagaalee Rabbiin irraa dhorke irraa fagaachuu. Dirqama irraa fagaachuu qaba. Fakkeenya kijibaa. Yoo kijiba kan hin dhiisne ta'e soomni isaa ni bada. Nama hamachuu yoo kan hin dhiisne ta'e soomni isaa ni bada. Hamilee namaa cabsuu, maqaa namaa cabsuu, wantoota akkanaa yoo kan hin dhiisne ta'e soomni isaa ni badaa jechuudha. Dhiiseetiin irraa fagaatuu qaba. Sadaffaan toobaa haaromsuudha. Toobaa keenya haaromsuu qabna. Gama Rabbii deebi'uu kana haaromsineetiin gama Rabbii qulqulluu taanee deebi'uu qabna. Ji'a kana keessa bakka yaa Rabbii kiyya badii kamirraayyuu na kuti jennee gara Rabbii garagaluu qabnaa jechuudha. Yoo akkas ta'e malee soomni keenya fudhatama hin qabu. Soomni keenya fudhatama qabaatuudhaaf qulqulloofnee gama Rabbii keenyaa deebi'uu qabnaa jechuudha. Ittaansee naamusoota sunnaa ta'anidha. Naamusoota sunnaa ta'an yoo jennu dalagaalee fi gochoota ji'a Ramadaanaa kana keessa yeroo sooman dalaguun ajirii namaa qabu garuu dirqama namarra hin taanedha. Dalaguun bareeda. Garuu yoo dhiisan cubbuun namarra kan hin jirredha jechuudha. Mee inshaallah tokko tokko isaaniitti naa ilaallu. Fakkeenya kanaa eenyuun fa'aa suhuura nyaachuu fi akkasuma booda aansanii nyaachuu. Suhuura nyaachuun illee suhuura jechuun nyaata obboroo nyaatamu. Nyaata iraabaa yookaan nyaata obboroo kan jedhamu san suhuura jedhama afaan Arabiffaatiin. Isa nyaachuun akkasuma booda aansanii nyaachuu. Namoonni gariin halkan sa'aatii meeqa akka nyaatantu jira. Fakkeenya akka biyyaatitti azaan yoo 10 fi 11 fudhakkaatti fakkeenya yoo kabahu ta'e nama sa'aatii meeqa nyaatu jira? Sa'a 8tti, sa'a 9tti. Ofii azaan ni kabahu sa'a 11 fudhakka ba'a. Inni sa'a 9 nyaata. Sirrii miti wanti akkanaa. Maal barbaachisaa? Naannoo sa'aatii 10 fudhakkaa azaana jalatti achi sisineetiin akka azaan illee nurra hin baanetti achi sisineetiin nyaachuu qabnaa jechuudha. Suura achi aansuun akkarsuuni shariyaa keessatti sunnaa jaalatamaa fi bareedaadha. Akkasi dalaguu qabna. Nyaata garaa keenyaatiif illee isatu bareeda. Lammaffaa yeroo lulluqatan jalqabaan dafaniitiin lulluqachuu turuu dhabuudha. Keessattuu dubartoonni sirri itti yaada.
dubartoonni manatti nama tajaajiluudhaaf jedhanii ofii isaaniiti osoo hin lulluuqatiin yookaan osoo sooma hin furiin dhiira bichaa kaddamuudhaaf nama maatii kaddamuudhaaf jedhaniitiin lulluuqii isaanii of jirra dabarsantu jiru. Wanti akkanaa sirrii miti. Maal gochuu qabdanii timira keessan nyaataa maatii keessanillee kaddama akkuma zaanamee nyaadhaa bakka. Yeroodhaan nyaachuun sunnaa jaalatamaa fi bareedaadha. Sadaffaani yeroo lulluuqatani tartiiba armaan gadii kanaan lulluuqachuudha. Tokkoffaa timira asheeta yookaan ruuxaba kan jedhamu isaa lulluuqachuu. Yoo inni dhabame timira gogaa kan amma gurguramu kana ittaansa yoo inni dhabame sadaffaa bishaaniin lulluuqachuu. Yoo tartiiba sadiin kanneen keessa kunniin martuu dhabame maal lulluuqatanii waan nyaata ta'e yookaan waan dhugaatii ta'e wannuma kamuu fakkeenya laslaasaa ta'ee daabboo ta'ee wannuma kamuu bakka wannuma nyaatamu yookaan wannuma dhugamu wahiitiin aannan ta'ee kanaan lulluuqachuu. Osoo namni tokko kanneen hunda dhabe yoo maal godhaa qalbiidhaan niyyata. Qalbiidhaan niyyateetiin lulluuqata. Qalbii isaatiin maal yaadaa bakka sooma kana lulluuqadhee jira ka jedhu qalbii isaatiin yaada. Namni gariin ka maal godhu jira biyyee nyaatanii ka jedhu jira miti. Biyyeen nama miidhaa jiran hayyoonni. Sababa kanaaf biyyee nyaachuun hin ta'uu jedhani. Kanaaf naamusni maaliidhaa akkaataa amma dubbanne kanaanii jechuudha. Ittaansee yeroo lulluuqatan du'aa'ii kadhachuudha. Yeroo lulluuqatanitti du'aa'ii kadhachuu. Zikriin jedhamullee ni jira. Du'aa'illee kadhachuu barbaachisa. Du'aa'ii yeroo lulluuqatan kadhatamu nama awwaatamaa jedhan. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Irraa kana fayyadamuu qabna. Du'aa'iin ati sa'aatii lulluuqattu sanitti kadhattu siif awwaatama erga jedhanii itti fayyadamteetiin sirriitti kadhatuu qabda. Akkasiin jalan dabarre. Akkasuma qiraatii, zikrii, du'aa'ii, salaataa fi sadaqaa heddummeessu. Wantoota kanneen heddummeessuu qabna. Quraana sirrii qara'uu qabna. Zikrii sirrii jechuu qabna. Zikriiwwan Ramadaana kanaaf isin barbaachisan hedduutu jiru. Yuutuubii kiyya kanarratti sirriitti hojjedhee jira. Seenaatiin zikriilee isin barbaachisan kanneen sirriitti jedha. Du'aa'illee sirrii kadhadha. Salaata sunnaa akkasuma sadaqaa sirriitti heddummeessuu qabdanii jechuudha. Wantoonni kunniin wantoota Ramadaana keessa ajirii guddaa nuuf qabanidha. Itti jabaanneetiin dalaguu qabna. Ramadaanni akka salphatti nu jala dabruu hin qabu. Du'aa'ii dhimma keenyaaf, hajaa keenyaaf sirriitti kadhachuu qabna. Yaa Rabbi dhimma kiyya san naa xumure jennee dhimma wayyoo qabaatan. Fakkeenya namni fuudhallee barbaadu yaa Rabbi waan fuudhaa. Ka heerumallee barbaaddan yaa Rabbi waan heerumaa. Ka qabeenyallee barbaadu yaa Rabbi waan qabeenyaa. Ka barnootallee barbaadu dhimma barbaadde Rabbiin jalakkuu fiitiin wallahi sirrii kadhu. Rabbi si milkeessa. Abadan Rabbi si milkeessa. Muslima Rabbi yeroo kamuu du'aa'ii irraa fuudhaa. Ramadaana keessa ammoo du'aa'iin ni fuudhama jedhanii ni awwaatama jedhanii sirrii kadhadhu. Yeroo lulluuqattani zikrii kana jedha. Innis ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذكري كان جتشو هندقتنا برسيفمي اللي جرا deemtaniitiin dhageeffattaniitiin qabatu dandeessan. Barnoota diiniidhaa haala bareedaa barattan kanaan barachuudhaaf yuutuubii irratti Mujaahid Fillah ka jedhu sabiskiraayib godhaatiin, tiiktookii irratti Mujaahid Fillah 2 ka jedhu fooloo gochuudhaan, teelegiraamii irratti Abduu Islaam Apologist chaanaalii jedhu jooyin godhaatiin barnoota diinii keessanii kottaa baradhaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u, nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.